Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya kabajamtoota jaallatamtoota waarshoo jalatti argamtanuu deebinee dhufneerra. Waan haaraa waan ajaa'ibaati jechuudha. Kaameraan keenya gara Dubaayitti imalee jira jechuudha. Nooruu anaa dhufu warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii jaalalaa ta'a, maatii bashannanaa ta'a jechuun barbaada. Eeyyen warri viidiyoo kana dhaggeeffatan immoo laayikii xiqqoon dagatina tuqaa hammuma toon sin laaluu kana. Eekas. Kanaafuu ulfaadhaa jechaa eeyyan kaameraan keenya immoo irra gara Dubaayitti imalee jira jechuudha. Akkuma beekamu kaameraan keenya biyya hundatti gagadhiifamee akka jiru hundi keessan gurraa qabdu natti fakkaata. Fakkeenyaaf Kaayiroo keessa paartii afaffaa to'atee ture jechuudha. Kaleessa kan booddee iskiriinii isiniif ka'a jechuudha. Dhumarra kan Kaayiroo jechuudha. Waan gudii waan raajii to'atee jechuudha. Kaameraan keenya ulfaadhu ennallee kaameraa keenyaan illee mee al tokko kaameraa keenya kan Dubaayitti argame jechuudha. Sirriitti funaanaa jiru. Mee kottaa wal isin barsiisaa naasti abbaate naa kan nazii gaabannaa fataa baltinish. Ulfaadhu jechuun barbaada galatoomi. Hojiiwwan adda addaa baay'ee jabaatee daran cimnee itti fufneerra jechuudha. Biyya Eeshiyaa hunda irratti kaameraan keenya gadhiifannee akka jirrudha jechuudha. Eeyyeen har'a kaameraan keenya waa baay'ee qabatee jira. Tokkoffaa irratti egaa poleessa keenya Abdii Geetaachoo sikaa tottoo'annoo akkana kaameraa keenya si to'ate jechuun barbaada. Eeyyeen egaa kanaafuu kanas immoo egaa poleessa keenya jaallatamaaf kabajamaa Abdii Geetaachoo illee kaameraan keenya to'ateera jechuudha. Maaliif beektu to'annaadha hin to'ate anaa miti kan to'atu jechuudha. Kaameraa biyya adda addaa irratti gadhiiseen jira waan ta'eef eenyuun yoo ta'e inuma to'ata jechuudha. Kaameraan koo kuni egaa kaameraan baay'ee gadhiiseen jira hedduu kana Dubaayin keessatti waan adda addaatu mul'ataa jira waan ta'eef kaameraa koo lama guutee sadi guutee waraanallee gara sanatti ergeetiin jira jechuudha. Dhukaasallee nama barbaade nama dhukaasa banuu barbaade achi keessatti gadhiisee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu Dubaayin keessatti obbo keenya jaallatamaaf kabajamaa obbo Abdiin jechuudha. Yedduu kana akkuma isin argaa jirtanuu haa ta'u egaa kitaaba eebbisiisuuf gara Dubaay akka imalanidha jechuudha. Kan kaameraamaaniin koo fidinaan gahe haa ta'u malee garuu har'a shamarran kana babbareedduudhaati moo akkam kan argaa jirru miidiyaarras kan deemaa jirudha kuni jechuudha. Haa ta'u malee ani waa tokkoon qabe kaameraa kootuyyuu waa biraa qabe. Suuraa inni adda addaa inni kaan miidiyaarraa iyyuu ni jira waan ta'eef kaameraamaaniin koo suuraa ajaa'ibaa tokko qabeetu jira. Suuraa ajaa'ibaa kana isa kam qabe yoo jettan kun asumatti eegaa jechuudha. Jechuun walumaan laallaa jechuuf kan jiralleen. Suuraa kana mee sirriitti hubadhaa laala. Kaameraa qabe anaa miti. Kaameraamaanii keenya to'ate jechuudha. Eeyyanii yeroo baay'ee kaameraan koo waan miidiyaarra bahee mul'atu hin to'atu. Waan akkamii to'ata? Waan isa dhibee qofa to'ata jechuudha. Kan wantan kana jedhuuf maa inni beektu? Amma suuraan kuni intalli amma haala kanaan hin bareeddi. Yeroo kanatti ilaaltan jechuudha. Garuu immoo maaliif maaksii kaatte waan jedhudha. Kaameraamaaniin koo kan inni to'ateef jechuudha. Maaksii maaf kaatte? Fuulli maaf dhoskame jechuudha. Ishii kana illee icitiidhuma jechuudhaan kaameraa kootu kana komata yoon baasee gaafachuu dhiisee jechuudha malee ko'anii mee akkami garuu dubbiin fuula dhoskachuu kun maaliif waay deebii isinumaaf hin dhiisan jedhallee mee intala kana sirriitti ilaallame mee intalicha fuula isaas bunni ilaalla. Fuulli isaa akka tokko jaarkaanii wayinatti fakkaate waan ta'eef inni kaameraamaaniin koollee fideennaan anis qabadheen isiniif dhiyeesse jechuudha yaa jarana. Mee amma kaameraamaaniin fuula ishee ilaalle deebina maaliif maaksii kaatte? Garuu yeroo gara kana ilaalan akka tokkollee bicuullee nama hawwata waan ajaa'ibaati jechuudha. Haa ta'u malee garuu maaliif fuulli dhoskame jedhana? Maaliif jettan isii kana isiin kaameraan koo qabdee isii kana jechuudha. Inni kaan egaa isan immoo miidiyaa irratti waan mul'atu kaameraamaaniin koo isiniif hin to'atu abshir. Waan gaafii ta'e qofa kaameraamaaniin koo to'ata jechuudha. Egaa obboleessi keenya Abdii Geetaachoo isii kana akka addunuu baaftullee gamanumaan dhaamsa sibiraan gaachuun barbaadaan illee
maaksiin osoo itti baateenaan fuula sii kana laallee jechuudhallee kana laaluun barbaade akka tokko fuula sii nuu ta'uu didee waan ta'eef jechuun adda baafachuudhaaf. Eeyyeen egaa itti aansuudhaan daawwattoota keenyaa laayikii tuqaa bashannana gaarii jedha. Kaameraan keenya kan lammataa waan to'atellee ni qaba isii kana garuu warri haaraa dhuftanii subscribe godhadhaa. Maaliif maatii bashannanaa taatu waan dhokatee Eeshiyaa fi Awurooppaa keessatti waan dhokate kaameraa maanii qabna jechuudha. Biyya hundatti dhaabbannee qabna jechuudha. Kanaaf hundi keessan waan dhokate akka dhaggeeffachuu warri feetanii subscribe godhachuudhaan nu hordofaa. Laayikii illee tokko hunda gatinaa nuyiif immoo giidoo taatu jechuudha. Eeyyanii itti aansuudhaan kaameraan koo mee eenyuun to'ate laata? Mee ilaalla walumaan egaa. Egaa giifti duree fi jaallatamtuu baajat baajuutti maqaan jechuudha. Asirratti kan argitanii kun jechuudha. Kaameraamaaniin koo kuni waa malee nama hin qabu. Maaliif nama qaba yoo jettanii kaameraamaaniin mee baajat keenya ka duraanis kafarsiisaniiru natti fakkaata jarri sun jechuudha. Jarri maamiltoonni jara aslii sun jechuudha. Jarri sun wanticha isaan kafarsiisa waan ta'eef hin kafarsiisa ammoo wantichi nama kafarsiisa waan ta'eef deengaddasi waan ta'eef akka tokko irratti dubbataa jirtu eeruun nagayeera jechuudha. Itti aansuudhaan gurbaan kun to'achuusaa egaa hundi keessaniyyuu gurraa qabaachuu keessaniin barbaada jechuudha. To'atamtee jirti baajoti jechuudha. Baajot to'atamtee jirti. Akkuma beektan kunoo nama bareedumaan addunyaarraa tokkoffaa ta'edha. Kunoo akkuma argaa jirtanu qirtsiin isaa ilaalamee hin quufamu akka tokko bicuu waan gooboo wayii natti fakkaata jechuudha. Akka nama gooboo jechuun nama gooboo wayii beekti natti fakkaata. Garuu haalaan miidhagaadha jechuudha kuni. Maali gurbaan ofiinuu kufuu ka'eera natti fakkaata garuu nan shakkaanii haa ta'u egaa baajatti akkuma beekamu ijoollee Arsiiti. Ijoollee dhalataa Arsiiti haa ta'u. Kanaafuu kafarteedha duraan jechuudha. Tokko irratti eeruu kanaa nageessee turte waan ta'eef egaa akkanatti kun baajatillee to'annoo kaameraa Obbo Neemaar Fuwaad jala ooltee jirti jechuudha daawwattoota keenya. Garuu baajat maalli akkamiin sun daka ga'e meeme jechuun እንዴት ነው ታቼ በሰላም ነው ነገሩ እንዴት ነው? Sirriin irra deemaarta jechuudha dubbitti. Sirriidhumatti irra deemaarta jechuudha. Ajaa'iba! Sirriidhumatti irra deemaarta jabaadhu irra deemadhu. Nuyi yeroo miti akka feete garuu nun laallatu garuu nun tuqin. Bakka barbaadan dhaqaa garuu nun tuqina. Nun tuqinaa yeroon jedhu keenya jettanii waa'ee keenya diqqoon tuqina. Nuti gaafa isin akka zibaalaatti gabbaafamtanii isin darbatu nun laallatu jechuudha. Gaafas garuu akka isin dhuftanii boossanii hundi beekna sirriitti kana. Obbo Neemaar Fuwaad kana dubbataan ture duraanis illee jechuun akka isinitti fayyadamuudhaaf isinii wajjin jiraatan sirriitti ragaa wajjin qabna waan ta'eef. Bor garuu gaafa garaan kee xirra baay'ee gaafa inni si gatee badee gaafa inni bakkeetti geessee si gatee gaafa inni birrii sirra nyaatee gabbaasee si gatee Angelina firoomas walirraa hin qabnu nuti waan ta'eef jechuudha. Biyyoomas walirraa hin qabnu waan ta'eef. Bakka ajaa namni dhaabbatu ajaa wajjin gatuudha keenya. Kanaafuu amma intaloo tokko duraan kan kaameraan koo to'ate jira yeroon jedhu isinii asirratti kun xirribbeessee kan badeen beektan jechuudha. Ijoollee maannaati jechuudha isheen kun immoo. Ishee kana maal godhe? Xirribbeessee itti fe'ee ka'eetu iyyuu gurbaan ni bakka inni bu'ee wallaalee gurbaa baaleeti jedhan. Maali? Egaa nama argaa dhaqee nama yaani dhugaadha osoo wal fuudhanii osoo akka namaatti akkuma shamarraa obboleettii isaatti waliin jiraatanii osoo shamarran keenya miidhuu dhiisanii nuti hin jibbinu. Nuti ijoolleen Jimmaa hin jibbinu takka ijoollee eessaa miinee beekna nuti. Takka gocha sukkaneessaa kana irratti godhu ijoolleedhuma kanatuyyuu ijoollee keenya irratti shamarran keenya irratti dalagu malee takka illee ijoolleen Jimmaa ijoollee biyya biraa miti hin beektu jechuudha. Cubbuu waa tokko barbaachisu
ata ugaruu inni osoo laaluu dhaqe kaa borgaaf tokko dhiqqoo moodufteen boohin jechuudha. Kana qofa isitti dhaammachuu barbaadan. An gaafa sin gabbaafamtanii gatamtanu ol baheen sirba jechuudha. Sin gaddu jechuudha. Sin gaddu. Kana qofa seef godhachuu dirqama jechuudha. Egaa abbaatu bakka hin taane of dhaaba abbaatu ulfinaaf barcuma abbaatu of jalatti eegaa itti Oromoon yeroo mammaaktu jechuudha. Eeyyen daawwattoota keenya yaada kana wal biraan nuuf gahaa. WhatsAppiidhaan nama 3 nama 5 nama 6 misinjiraa walii daddabarsaa nu gargaara. Ergaan kun bakka hunda ga'uun dirqama jechuudha. Fakkeenya irraa fudhata jechuudha namni. Eeyyen laayikii illee godha waa kasi ulfaadhaa jechuun barbaada. Warri haara oftanii immoo sabiskaabii haala kanaan godhadhaatiin hordofaa. Warri yaada qabdan warri kaameeraa maanii adda addaa biyya adda addaa keessaa immoo warreeta Baangaalii wajjin Paakistaanii wajjin jiraatan sun adda addaa warri qabdanu kunoo toora WhatsAppii keenya kunooti asii nu ergitanii nuti immoo miidiyaarra yookaan immoo gabaarra isiniif oolchina jechuudha. Eeyyeen halkan gaarii.